Ejelo dhaggeeffata warreen fuudhin kun hafuudhe silaa kutee rabbi isaa haa gargaaru. Isin ammoo ulaagaalee hedduu qabdan gana ama waan laaltan ija gama gama laaltan hedduu qabdan carraa harka keessan jiran. Kanaaf gowwaan guyyaa magaalaan laallatee fuudha jedhan. Guyyaa magaalaan dhibee baadiyyaatti torbaanitti magaalaan guyyaa tokko. Magaalaan baadiyyaa torbaanii guyyaa tokko. Namni gowwaan intala magaalatti laallata jedhan. Magaalaan tun hambarciqaa fi maal janiin maqaan baaziliinii fi haa xiqqaatu haa guddatu. Namni waa fuula haa xaawwatee magaalaa dhufatu. Gara gowwaan achi laallata jedhan. Namni aqlii qabu immoo intala isii uf quban qabne manatti dhaqee laallata. Isii waan tokkoon na laaluu jiraan beeknu. Dubbii lamaan kun wal ni mazzanaa. Namaa si eegaa jira jechuun namatti himanii fi namni immoo akkuma rabbi isa uumetti jiru sani haa xabi'aa sarra jira. Namni yeroo san xabi'aa rabbiin isa uumerra jiraata. Waa dhagayannaan afaan haxaawwatee taa namni eessa jira namni fokkataan namni badaan eenyu jira gowwaatu badaa sii ta'a.